إسن اللي ركونا ركتشاج روحنا بويتشانا بواج روحنا ناولين بوا ناولين ناولين دابدا وبليس خيان كان ديمي لبو إسابرارو المتك آدم وجامة ديدمي لماتي دايبر وفتيتي تيسا هاتا وغرو يومون قناركو تيسا هدسا هن كتب نغرو هن مرمني هدو قلتي أست هندن دينيو جاني غرو أكان رفنجة شولا ومان قبوانا سكيساي وانو إدا على إسبانيا كوردي خنا جرا جرتو خبجمتو تافردفتو تخينيا baga jiraatan baga jiraanne warreen fiidiyoo kana daawwachaa jirtan fiidiyoo kana please hadaraa oromummaa hadaraa namummaadhaa share godhaa akkasumatti illee like heddummeessaa maaliif like yoo gootan nama hedduu bira ga'a waan biraatiif xarraan tana bashannanaaf kana qabannee osoo hin ta'in magaalaa dirreedhaa irraa ga'a hedduu fagaata kiiloomeetira muraasa ichi dheeneeti obboleessa keenya tokko laaluu deemnaa kun obboleessa kiyya Muwaaziz gamanaan dhaabbatee irra dheeratee jira. والله قويا خفلين ليمتي السلام عليكم دعوتو تهردوتو خينيا خم بخير سافر لجرتم بكم جرتني تنجني ربي سوالين هجراتو قويا رانتنا إمجابات كود دفني كم يا سنجتي بشننا في فيديو براتي متي كونتنت فيديو تنا هدونا ما قد ديسا بكجيران نوراتك كو كيلومتر آگا تكوني فقاتا دروا طرف سايد شورا خرانا 900 كيلو خنا جانين naannoo sanitti argamna egaa obboleessa keenya tokko gaafachuuf deemu jirra hedduu akka isin gaddisiisu ni agartan isin waan achitti waliin arguuf jirru hagasitti nu waliin tura. جرا جرتو خبجمتو تافي هردفتو تان ورمو مرتكي سنو كسوت اللي ورينا فان كان يخنا بيتن بقى جراتي جران نيجا دي فمنا أقول أجا ميرا كيسة سنتين جرا مالف أبليس كان يخنا كيسة يومو كنا تركتو مالف فيام فايا أبليس كان يكون جرينيان جيرا دجى بيجر رابي اشبو دعنا بيجنا ما تكنا ته سامبودا Rasaasni asii seeneeti asumaan ba'e haa ta'u garuu mucaan kun dargaggeessa halamada ammaasii ilmaan hin qabu jaartiin fuune osoo dargaggeessaati waan kana ta'e jechuudha haa ta'u yommuu akkanatti qaamni isaa laabshaa'ee qaamni isaa kana qallatee asii gadi waa takka nagaama yoon fi quntuxxees yoon fi fincaanoo fadees fincaan sanis na dhufeefi natti dhufne illee beeku daayipara uffateeti ciisa haa ta'u garuu yommuu kana arku hedduu miirri kiyyanatti dhagahame haa ta'u waan isa mudateefi waan ta'e hunda isumarraa dhageenya garuu ilma Oromoodha fi akkasumatti illee walleen afaan keenya kana beektan obboleessa keenya kana xiqqoo qabdanirraa akka gargaartaniin isin jaa maaliif warri isaanii waggaa sadii guutuu rasaasaan dhaame biyya namaatti keessattuu biyya namaa yommuu yennu Yaman biyya lolaa keessatti waan qabaniin bira dhaabbatanii hanga danda'anitti tattaaffii godhanii jiran eega tattaaffii godhan booda nuti dadhabneeti nu gargaaraa jaaniiti fuula keessan dhufanii kanama gargaaru rabbuma rabbii gaditti ammoo isinitti iyyatanii jiranii isinis waan qabdaniin iyya isaanii kana dhageessanii akka gargaartaniin jaa horaa bulaa mee obboleessi gaafa rasaasni si dhawsun akkam si dhee fi miira maaltu si dhagahamaa jira ammaan ta'u. Wallahi jechuun rasaasni kun nuu jechuun kana wajjinaa yaa'uma sandee egaa achirraa booda kanaas jechuun waan takka yaaliidha afaan kanaas nagarree gaanii fi dhufees bas jechuun warra keenya hanga danda'an olii gatiin na yaa'u jiran laammaati waan qabaniif kana hundarra fudhatanii ammallee jechuun alaas jechuun humna teenya humna isaaniitti ala waan hin ta'eef jechuun riivarii barreessan jechuun amma riivarii tana egaa barreessan waan hin deemuun dhabee taa'uudha jechuun riivarii illee fudhadhee mana deebi'ee hunamee egaa naa barreessan harbaatiidhaatiif hin deema jechuun dadhabee egaa waan jechuun waan naa godhaniif kana dadhabanii
mana deebi'ee waraasa jechuun akkuma rabbiin jala godheen taa'ee muradhee ofirraa ceesaa jira. Saniifuu jechuun ammaan tana hanga danda'a isanitti ilmaan Oromoodha jechuun akkana cinaa dhaabbatanii isin hin jaa. Tanuma walaa waan hin jiru beekoodhaan. Mee tole eessarra dhahamte amma yeroo dhahamte jennu waan sun gaafa akka san asaansi asiin seenee asiin bee jechuudha. Yeroo asiin seenee asiin bahu kana maal fa'aa si miidhe? Spinal cord. Spinal cord keessa duuba. Spinal cord kana jechuun cabsee hiddan narbiidhaa irra dhayite jechuun lafeen cabte hiddan narbiidhaa kana irra dhayite amma jechuun kana asitti hin danda'amu kanaas jechuun xurunambasa jechuun dirdaat hin danda'amu xurunambasa si dabarsinee xurunambasaan danda'u si wallaanaa yoo dadhabe jechuun hanqa biyya alaatti illee ta'utti xurunambasaan riivarii asii barreessu yaani. Isaanis jechuun wal dabarsan gaa wanni godhan takkallee hin jirtu. Tole erga si dhaame kana booda amma akka dubbachuu jirtutti qaamni kee harki guddaan laamshawee jira. Mee eessatu laamshawee? Qaamni kiyya jechuun asii gadiin harka kanaa waliin waa takka jechuun asii gadiin ni sin dhagahu jechuun ni sin dhagahu ni sin socho'u yoo afleen dirte yoo ibiddaan gubdii yoo takka hin dhagahu kalaas qomatanaa gadiin harka tokkicha kanaa waliin. Matuma kanaa fi harka tokkicha kana kalaas kanaa socho'u malee qaamni kaan tokko hin socho'u. Waa takka hin dhagahama. Nervii tuqame jechuun seensiin godhamu gurbaan kun. Tole hagam tokko asirra ciisu jirta. Ammata meeqa dura dhaamtee hagam tokko ciisu jirta hagam tokko yaalamu turte yaalamu jirta. Ammata sadii eegaaniif hin dhaame. Amma sadiin kanarraa jechuun yaalii kanaas baatii lama qofaan kaan jechuun jidduu yeroo duraa sanitti hawwa sanitti mana hakamaa seenee baatii lamaan sanitti xiyyiitiidhaan irraa baasanii kanaas mana hakamaa ciise. Achi booda bahee mana hakamaatti irraa galee jechuun qaamni kun osoo hin finciisuu duwwaa kanaan nama daa'e achi booda ammas mana hakamaatti deebi'e. Mana hakamaatti deebi'ee madaa jechuun mul'ii sana gama duwwaa madaa taraa lama opereeshina ta'e miila kiyya kanarraa quncee kaasanii jechuun duwwaa kanatti akka nama huccuu erbuutti itti erban. Itti erbanii akkasuma madaan sanillee na qoorte. Achi booda jechuudha namnillee gargaarsaaf kanallee kalaas jechuudha gaafa achi jirullee jechuudha yamanitti gargaarsaaf kanallee kalaas jechuudha ijoolleen achi jirtu jechuudha warraatillee qonaa godhanii saniin tara lama qona opereeshina madaa kanallee ta'e. Achi booda kalaas jechuudha mana deebi'ee hamatillee deebi'uu dadhabee. Waa dhabee haala takkumaan dhufeen karaa biyyaa galu jee qaji masqal tanatti dubbadde isaan kana seene na fuudhanii na geessanii akkasitti jechuudha olaa yoo dhaasan jiru na kaayanii naman qabuu jechuudha asumaa agarree finnee yaanii akkasitti mana san na fuudhanii na fidan ilaa manaa. Tole manni yaalaati yeroo irraa booda dheexeessaa achi hoo maal siin ja'an yeroo irraa boodatti? Hachimo. Amma harraa booda. Saalattiin hin dhaqe. Maal siin ja'an? Saalattiin dhaqe. Edda spinal cord kanaatu si cabee naan jaani. Jechuun lafeen cabtee edda narbiidhaa irra dhayite narbii kana qabdee taa'u jirti narbiin keessaa bada baqallatee waan jiruuf asitti yaaluu hin dandeenyu. Saniifuu alaas akka riivarii si barreessinaati akka dandeessetti deema ifuma korii naan jaan. Riivarii yeroo si barreessan baasiin si gaafatanii jira hagana fixoon ooltu itti qophaa'u hagana jaanii wal si gaafatanii jiru. Waan na gaafatanii qabne sanirraa. Tole eessatti riivarsii goona siin jaan? Xurunambasa irratti firfinnee xurunambasa riivarsii goona naan jaan. Egaa tole kabajamtoota hordoftoota keenyaa konootii dokumantiilee asitti argamtunis tan riifariiti jechuudha. Hospitaala Dilcoorraa gara Xoqorambasatti kan riifaritti godhame. Obboleessa keenya egaa akkuma arguu jirtanii hedduu tokko gartee miidhamarra jira ama sadii haala kanaan jira warri isaa hedduu irratti dadhabee jira. Sababa gartee akkuma inni dubbatetti yaa'iin wahii haatetti biyyee manitti san jidduutti dhahamee amma sadan kana guutuu bifa kanaan dabarsu jira qaamni isaa guututti
harka irra guddaan jechuudha guututti illee ta'uu baatu asii ol qofaa fi harka tokkichaa kana malee harka tokkichaa kana qofaatu dhagaha hundi hin dhagoo seensin godhu narvii isaa tuqamtee jirti waan ta'eef gurbaan kun dargaggeessa silaama yeroo tanatti nama ilmaan lamaa sadii faa qabaachuu danda'u garuu innis hin fuune ilma tokkollee firaan hambifne nama isa wanta jedhu egaa namni waliif dawaadha akkuma rabbii gadittiin obboleessa keenya kana kan oolfachuu danda'u nu qofa maaliif jennaan akka gartee abdii qabu akka fayyuu danda'u itti mani jira waan ta'eef wanni amma isarraa barbaachisu deeggarsuma rabbiitii fi erga rabbiitii deeggarsa keenya keesha keenya jechuudha kan waan qabnes gartee du'aan akka cinaa dhaabbatu obboleessa lubbuu obboleessa keenya haa oolchinu namni lubbuu tokko gartee du'arraa oolchee fakkaan nama ahyan naasa jamii'an akka nama gartee lubbuu ilma namaa kana hunda oolcheeti egaa obboleeyyan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu tokkoon gaddee waan hin dubbadhu akkasillee haasawni naa dhufutti hin jiru as nama hedduutu jiraas obboleettiin isaati isas jirti kana isiniin ja'a rabbis naa gargaaru xiqqoo qabnu bakkuma jirru kum tokko ka qabu 500 ka danda'u 100 illee maan taane santu walitti qaqqabamee obboleessa keenya kana gartee isaaf bu'aa guddoo qabdi arra wanni nuti akkanumatti baafnu transportiidhaaf baasnu haqama'us jimaadhaaf baasu waan guyyaa tokkollee wanta jechuu baate sanumarraa hoo dhiisullee yoo baate sanumarraa hoo waan xiqqoo tokko yoo darbee obboleessa keenyaaf achi darbee isaaf waan guddoo qabdi isaaf maatarii lubbuuti isaaf lubbuudha kana inshallah bakka jirtanii namni viidiyoo tana daawwattan hundinuu akka obboleessa keenya kana cinaa dhaabbattan isin gaafanna akkaawuntiis gama boodatti azalatti isinii barreessinaa kan isiniin jenna guddaa galatoomaa wanni irra dubbachaa jiran obboleeyyan kiyya kanii yaammadhee asitti obboleessa kiyya isinitti garsiisuuf naa dhufan kun taajuu keenya arkaa jirtanii bakka hedduu takka akkuma yaasin jiru hedduu inni nu arra argee itti dhagaame anillee baay'ee takka natti dhagaama waan hin dubbadde waan dhiisuun beeku garuu arra dirqameetiin fuula keessan dhaabbadhee maaliif obboleessa kiyya osoo lubbuun jiru jechuudha akkana bira taa'uun baay'ee ulfaatti gaafni inni dhoome gaafa karoonaa sanii gaafa karoonaa sun ji'a lama dhoome achirraan gaafa san achiin ture gaafa hogguu dhoomu achi oromootti iyyadhee anis gaafa san dhaqeetu biyya arabaa sun haaraya oromoon nu gargaartee jechuudha warri achi jiru san rasaasa keessaa baafne guyyaa 20 booda rasaasni keessaa bahe san booda qaamni isaatiis dalaguullee ni dhaabe eegas booda arra fayya baru fayya osuman jedhu maallaqa achirraa itti ergu amataa fi baatii 8 hospitaala ciise ogguu arrabaa saajaaniin ni gala obboleessa kiyyallee fuudhee baararraa fuudhee itti geesse amataa fi baatii 8 tana isaatu achitti gaagara gaggalchaa kanaafuu jechuudha amma san booda dadhabamee jechuudha baatitti waan hin dalagadhuun ergaa fi namni nama ifataa warri duraan jechuudha nu gargaaree nu wajjira saasa keessaa baasisunis nu ifatanii nu dhiisanii san booda anumaatu jiraachisee ilaa amataa fi baatii 8 san booda dadhabnaan fuudhee maallaqa namaaf kennee hulaa UN dura darbaa jeeni hulaa UN dura darbanii achirraa nama takka hin qabu jaanii UN fuutee ol neeyxee baatii 3 achi ciibsanii achirraa kara biyyaa galchanii biyyaas erga fidan baatii 3 finfinnee ture achirraa ilaa manaa fidanii warri qiyyaas warra baadiyyaati akka dhufeen qaamni isaa guutuu laafshee jira waan takka ifin dhagahu qabbana jaanii akka dhufeen mana gurguranii mana saasan qabbana jaanii osuma deeman oduma shukkuman oduma ibiddaan guban oduma bakka akarayyuu deemaniini hoggumaalleeni manaa sunis dhume horiis gisee fixatan dhaabanii manuma galchaniituma bakka bira tattaanii baatii 9 jechuu baatii 9 kana idaan gaafa san fuudhe guwanni kute dalagee idaa san kafalee fixe isaan kun wallaanaa yoon jeen qaamni isaa laafshee jira qabbanaan agartuu naan jaani achirraayin maaliif inni nu akkana ta'e duniyaan tuwaa faayidaan qabdu waraqaa muradhee osoo hin qabamin jechuudha harka if kannee dhufeetiin jechuudha ilmaan hin qabanaadha ilmaaniiti ilmaan kiyya kana guyyaa takka bira bulee baadiyyaa warra keenyaa sun dhaqee fudhadhee if bira fide dira dhawaa galchee ergaan isi galcha kun hojii 3 anuu eegan dhufe ji'uma 3 kana gaa dhufee hin teenyeeni qabbana isaan warri keenya warra baadiyyaa waan ta'eef hin beekanimi qabbana isaan jaan sunis hin qabu marmaraa hin isaan maaliif haakima guddaa biyya guddoo sanii dhufee jaanii biitti guddoo yoo namni biran jiraane nama wallaantu
achirraa ergaan as fide haakima Diredawaa kana guututti waliin ga'ee laalanii guyyaa takkatti jechuudha marmaraa qofa Saaladdiin qarshii 10 kafaleetiin goosise ispaal koordiin isaa cabxee jirti hiddarra teessee hiddisaa hin kutamne garuu hin muramne hedduu qallatee asitti hin dandeenyu jaanii garuu akkaan dhufeen jechuudha umaan qabu anas keessaayi waanuma maallaqaan gaan fidadhee itti fixee gaafa maallaqa haga kana itti fixu taajuu keenya na biratti lubbuun hin baatu jee deemee ijoollee tana kadhachuu eegale. Deemee ijoollee tana kadhachuu eegale isaan illeen yeensa kiyanaaf dhagaanii har'a naaf dhufanii kanaafuu jechuudha Saaladdiin geessee Saaladdiin hin dandeenyu jaanii fuudhee dicorra deebisee dicorra riifeer barreessee jira. Maaliif ni fayyaa lafeen isaa shiboon hidhamti jaanii maali sibiilaan hidhamti jaanii sibiila kana gaa hin qabnu Addis Ababaa geessi yoo sii danda'ame achitti wallaansa godhiif yoo dadhabame humna qabaatte taanaan biyya alaa dabarsi jaanii gaa biyya alaatis humna hin qabu achitti fixadhee anu ergan dhaqe ogguma 3 keeysan jira kanaafuu jechuudha obboleeyyan kiyya arraan tana obboleessi keeysan kiyyeechuun keeysanii odoo isin agartanii akkanatti an qoftiin imimmaan rabbuusun gahaa miti isinillee rakkoon rakkachaa jiru kana boo'ichaan an boo'aa jiru kana naa waliin dhaabbadhaa obboleessi kiyya hanga deemee lubbuu isaa baraaru ilma xiqqaadhaa mucaama 22ti nama fuudhee ilmaan illee hin qabne nama dalagataaf bahee jireenya isaatiin fooyyeessa jeebbee garuu jireenya isaa kunoo firaasha irratti booda hafe kanaafuu jechuudha obboleeyyan kiyya afaan Oromoo kan dhageessu hundinuu sagalee teenya dhageessanii viidiyoo kana laaltanii rabbii jecha akka nu biran dabarreen isin gaafadha kana caalaa waan hin dubbadduun qabu wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh waan dandeessaniin maasii loomiin 50 nama tokko baadha nama 50 immoo ta'uu jedhu nama Oromoodha amantiidhaan osoo hin taane gandaa fi yookaan immoo kanaan osoo hin taane kutaan fudhatattiin Oromoodha Harargees haa ta'u Baalees Jimmaas Gujii Wallagga hundi keessanuu akka bira dhaabbattanii obboleessa keenya kana fayyisuu kabajaan isin gaafanna maali jennaan silaa nama ilmoo dhalee yookaan immoo jaartii qabaatu taate rakkoon qabu yeroo mucaan dargaggeessa ilmoon qabu jaartiin qabu jireenya isaatiin jira warra keenya irraan jira jeebbee haa ta'u garuu carraan isaa kana taate inshallah taala rabbi na fayyisu kanama fayyisu afayyaa waa hunda qabu rabbi kunis qadara maaliif obboleessa keenya kana ta'ee nyennu alhamdulillah rabbil alamin galata rabbiif galchu maaliif nama rabbiin jaalatu fatanaa jaa saniifu rabbi namaan jaaladhuutu namaan jaaladhuun fatanaa je saniifu obboleen kee isinis rabbii gaditti isinirra jirullee kan hundarra jirullee rabbii gaditti immoo isinumatti iyyachuu jira warreen godhaa fi warreen dandeessan immoo akka kabajaan isin gaafanna maaliif wallaahi hedduutu kana dagamte maaliif namni osoo fayyaa qabuufa qabeenya dhabee awsilaan uumuu waaddee jira garuu yommuu sireerra galtee firaasharra ciistu hedduutu akka nama gaddisiisa maaliif obboleessa keenya rasaasan dhaameeti sireerra ciisu jira jedhe garuu osoo sireerra ciisu jiruutiin qaamni keenya madaa'ee opereeshinii na godhanii jira sireerra namni firaasharra yommuu osoo ciisu qaamni madaa'u jechuun gaa subhaanallah kana hunda dandeettii rabbii torkaa qaba jechuudha. Meelaadhaa kunoo. Madaan isaa akkana jira. Akka. Akkana jira madaan. Kunoo akkaawuntiin tanaa. Miskii kana. Kunoo. Miskii. Miskii Qamar Abdurrahim. Qamar Abdurrahim jaa. Abdurrahim jaa maqaa abbaleetiiti. Kunoo. Miskii kana akkamitti. Miskii Qamar Abdurrahman. Duwwaa 9 28 69 76 14. Akkasii ilmaa Oromoodha warreen addunyaarra jirtan galatooma maaliif jennaan namni lammii bal'oo qabu lammuma isaatti jedha maaliif nuti waan sababa bal'aa taaneef isinitti iyyachuu jira saniifuu sababa miliyoona 5 biraa qaba obboleessi keenya siree irratti hafee akka nu jala hin laabshoonne yookaan ammoo abdiin isaa ta'ee garee fakkeenyaaf ilmoo dhaluu jaartii fuudhuu akka karaa irratti hin nafne
rabbii gaditti isin harka jirti akkaawuntii obboleettiin teenya isinii maxxansitee jirti akkaawuntiin kun kanuma saniifuu gargaaraa waan dandeessaniin lakkoofsisiitis isin himtee jirti fiidiyoorraas isiniif keenya lakkoofsa kanaan birbiraati warreen du'aa godhuu dandeessaniif du'aa godha warreen ammoo gargaaruu dandeessan akkaawuntii sanarratti gargaaraa waan dandeessaniin qarshii takka maaliif hin taane qarshiin takka hedduu yommuu walitti dhuftu miliyoona taati rabbii jaati gargaaraa rabbiin isinitti haa kennu keesha irraa baastan dachatachaan rabbi isin haa deebisu insha allahu ta'ala horaa bulaa deemanaa galatooma ammallee rabbiin isin haa baay'isu akka baay'attanitti nuuf heddummaadhaa isin jenna sabni bal'aan rakkateen dhabu saba bal'aa biraa waan takka hin dhabanii isinii bal'aa fi fuula keessan dura dhufne ammallee rabbiin isin haa bal'isu horaa bulaa deemanaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu